kutaa 3 haa ta'u kutaa 4 baradha. Yeroo sanitti haati kootis wajjin deemuu walii galanii anaan mana ollaa na kaa'anii innis gara hojii isaa deeme. Hojiimaan wal ga'ii deemanii karaan fagoo ture waan ta'eef konkolaataa kan hojjettoota mootummaaf ramadamee jira. Isaan deemanii osuma halkan oofaa jiru boolla keessa seenee lubbuun isaatis darbe. Seenaa kana yaadatus barbaadeen ani siif jirame ati takkitti naa jirta nan beeka. Maal godhare boru ala baay'ee ani hafu ala baatee ati hafu maaltu beeka. Sila yeroo sana abbaan kiyya yeroo hunda mee intala tana kophaan hambisin obboleetti yookaan obboleessa da'eef osoo isheen diddee sila yoo kana osoo deesse yookaan obboleessa kan haadhaaf abbaarraa dhalate nan qaba yookaan obboleetti ta'uu dandeesse. Maaltu beekama yookaan maatii koo sababa sanii haftee du'aa sanirraa hafuu dandeesse. Kophaa nyaatamoo? Kottu nyaadhu. Maal kan dhiqatee nyaata garuu? Maal ta'u osoo kaatee dhiqattee amma? Armee leelaa fitta akkamitti hin taana? Kanumaan dhirsa dhabbee natti hin fakkaata. Natti fakkaata. Qulqullina keenya gadi dheerisaan dhoowwise bee. Bakkuma siin fuune mucaan. Silaam inni nyaatta malee maal nyaachistaan dhufu? Yoon furdadhee toonchi isaa argadhee barmii. Nyaataan hin furdatan. Yoo maal godheen furdadhane? Waanuma si fayyadu nyaadhu waanuma argatte hunda ofitti hin guri. Kootaa nyaadhaa? Haa nyaannu? Harmi? Warri fittaalee warri kunoo ani aksteeruun kun maal sii ta'u? Firummaa dhiigaan qabu. Garuu immoo akkuma obboleewwan walumaan guddan. Maaliif afaan Oromoo hin danda'amu? Gizee jarri haadhaaf abbaan ture buuqatan jechuun isaan si guddiseen? Isaan biyya biraarraa dhufan. Kanaaf. Akkamitti afaan Oromoo hin danda'amu jechuun akkamitti si jaalatanii si guddisuu danda'an isaan? Afaan danda'u afaan Oromoo danda'u Oromoo ta'uu miti bee namummaadha. Baay'uma nama ajaa'ibu garuu akaakayyuun kiyya oolmaadhuma akkamii ooleefis akkasitti intala guddisanii? Iddootti jiraatanii hin argitanti. Qe'ee bal'aa sana abbaa kootu kenneef. Kanamu? Isa qofaa miti. Lafa qotanis amma irra jiraatanii guddatanii ijoollee itti guddisan kan hunda abbaa kootu kenneef. Amma kun qabeenya ishee jechuudha? Miti qabeenya isaanii. Kennaa harme? Kenneef malee yoombi? Kennaan bifa lama qaba laata. Lafa yeroo kennattu kontiraataraa fi handhuura kan jedhamu. Handhuurri kennamee taanaan ittiin deebi'u. Kanaafuu inni handhuura san kenneere? Garuu abbaan jedhu abbaan nama abbaa gaariidha. Isaanis nama gaariidha garuu. Afaan Oromoo si barsiisanii jiraatanii immoo sirriitti gaarii turan. Hin beekan kaa osoo beekanii na barsiisuu baatanii itti gaafatamu. Isaan ofii isaanii hin beekan ijoolleen isaanii hin beekan. Afaan Oromootiin baratte moo maaliifaan barattee ati barumsa? Osoo afaan Oromoo baradhe maaf Oromoo wallaala? Osoo afaan Oromoo baradhe Oromoo maaf wallaala? Silaalee fi namni jala tarti amma dhiisi. Harka kee qabu malee. Harmeen garuu si shawwaduu yaalle ture sumatu iyyuu na yaadachiise malee dhugaa. Ani si naaman. Anke fakkaata. Bishaan gabaadhe.
Amin, dhaabattee dhugi. Nayi godhe. Maaliif illee? Jalan berbadi, full apa mana disebut? Full karena di rumah mana? Aku heru, semua itu tahu. Merah singgur, saya karena bodi garu singgur. Nanti mungkin. Nah, apa kau mana aja sih? Ini mau kalian tadi. Buman Davis nak kan dalam deh. Ani kumah kon Davis kat dulu. Arme. Buat boy. Ini sembel buat. Pasta pakai sama. Sebab ini ya. Angketis atau biar. Miari. Buka. No jatuh malah rojat tuh. Nah, emang boleh nanu kita. Jalsa semua beksi sana bahasa. Beksi bahasa itu nih. Mahal pun oksa dan ini. Umman ni orang merdi agar. Abah mana berbada. Redo apa beksi sama. Abboti, haadhoti mana warri barbaadan koottaa intala diimtu kan funyaan ishee amma nageessu kan rifeensi ishee kan Monaaliizaa asiin gadi bu'e iji ishee kan burudii fakkaatu kan ilkaan ishee aannan fakkaatu daraani Kanan jadul tak ada. Ani referen semua ani baik ni kapten. Kanal let's go. Wih, asik semua. Ani operation ini nak berbada, mana ni kita rumah tidur nak ini nasi ni asik lah. Orang, kita rumah tidur refleksi sih, smart betul. Mungkin bersoal sekarang ni Referen si kan dudar cis. Sinjak. Salpan ni. Nanti kita lepas. Ya Rabbi, refleksi sih, smart velas. Silan tali tu ni, normal mana ul kece mana bagi tu teganan rasanya. Hadimu, tali tu, refleksi gudda tefit. Qoricha guddisuuf biteefin. Qoricha guddisu kuma kudha shaniin biteen jedhaan ka. Harmee. Marree. Nyaadhu